Tigraay raayyaa lammaatti qophii waraanaatiif jecha humnoonni waraanaa TPLF qarshii miiliyoona 12 walitti qabanii jiraachuun dhaga'ame. Kaaba Itoophiyaatti qophii waraanaa taasifamaa jiru sodaachisaa ta'uu jiraattonni raayyaa lammaatti hawaasuma irratti himan bal'ina dhiyeessan. Ameerikaan bobbaan loltoota Awurooppaa keessatti bobbaafamu akka gamaagamamu ajaja dabarsuun dhaga'ame. Ministeerri raayyaa ittisa biyya Ameerikaa karoora waraanaa Awurooppaa keessatti hir'isuuf ardii kana caalatti hirkattummaa irratti akka kuufan taasisuudhaaf karoorfatanii jiraachuun dhaga'ame. Vladimir Putin leellaan niwukilaraa Yuukireen irratti banuudhaaf qophii hundaa xumuree jiraachuun dhaadachuun dhaga'ame. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 27 bara 2026 kanneen amma isin dhageessifne hangafoota oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti. Qophii waraanaa taasifamaa jiruun humni waraanaa TDF yeroo isaan miiliyoona 12 walitti qaban jeteenya nagarree jirraa jechuudhaan jiraattonni raayyaa lammaatti wasoo uummarra jaafimuun gabaafame. Tokko tokkoon jiraattota maallaqaa fi meeshaalee waraanaa gaafatamaa kan jiran hoggaa ta'u magaalaa lammaatti ganda 02tti zoonii 4 qofaatti qarshii miiliyoona 12 walitti qabamee jiraachuun himame. Gumaacha midhaaniitii fi beeyladaa kan jalqabame hoggaa ta'u qonnaan bultoonni midhaan xaafirraa kaasanii hanga midhaan garaagaraa walitti qabuunis himameeti jira. Jiraattonni maallaqaa fi loon hin qabne midhaan geessuuf kan dirqaman hoggaa ta'u kana maleellee gaala harree akkasumas re'oonni qophii waraanaatiif bitamanii walitti qabamaa jiraachuun dhaga'ame. Filannoo hooggantootaa fi basaastotaatis kan jalqabde TPLF maallaqaa fi midhaan hawaasarraa walitti qabuu bira dabranii nama yeroo waraanaa miidhamtoota tajaajilanii fi akkasumallee deeggaran filachaa jiraachuu wasoo marrajaan maddeen isaa waabeffachuun gabaase. Qophii waraanaa sadarkaa murteessaa fi qophii marsaa dhumarra gahee kanaan marii mootummaa federaalaa fi TPLF jidduu taasifamaa jirtu ja'amullee gabaasni Doochi Weedii afaan Amaaraa akka agarsiisti TPLF ammas qophii waraanaa isa dhumarra geessa jiraachuudha gabaase. Waraanni TPLF kun qonnaan bultootaa fi jiraattonni boosii kana kan hin kafalle adabbii hanga birrii 5,000 yookaan ammoo hidhamanii mana murtiitti manni akka irratti banamu TPLF labsii dabarsuun ibsame. Yeroo sababa roobni dhabamuutiin naannoo sanitti gogiinsaaf honkeen jiruun xaafii facaafamee aduu keessatti gogogee jiru kanatti midhaan osoo firii hin godhatin gogogaa jiru kanatti dirqamni akkanaa hawaasa raayyaa lammaatti irra kaa'amee jiraachuun ibsame. Raayyaa lammaatti keessatti yeroo ammaan tana qoodinsi shanyummaatii fi raayyaan gaafii eenyummaa naannoo ta'ullee kaasaa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Jiraattonni raayyaa lammaatti nyaataa fi qarshii kana hunda kafaluuf dandeettii dhabuu isaanii kan ibsan hoggaa ta'u yeroo hawaasni waan nyaatuuf ijoollee isaanii waan ittiin barsan dhabuu fi qaala'insi jireenyaa garmalee dabalee jiru kanatti haalli kun itti fufee jiraachuullee jiraattonni matan qonnaan bultoonni rakkoo tana hooggantoota ibsanillee deebiin isaan hooggantoota naannoo sanirraa argatan ajajni gubbaadhaa dhufee kan jiru qofa ta'uu himan. Gama biraatiin kibba Tigraayitti haleellaan diroonii raawwatamee jiraachuun dhaga'ame. Guyyaa kaleessaa kibba Tigraay aanaa Saaritti magaalaa Gajat mana barumsaa sadarkaa lammaffaa irratti haleellaan diroonii raawwatamuun gabaafamee jira. Haleellaan tun hagayya 26 bara 2026 guyyaa kaleessaa naannoo sa'aatii 4tti gamoo bilookii mooraa mana barumsaa keessa jiru irratti kan raawwatamte ta'uun miidhaan guddaa geessee jiraachuun ibsame. Maddeen akka jedhanitti haleellaan diroonii tun basaasa wayyaanee mana barumsaa kana keessatti meeshaa waraanaa kuufattee akka turte odeeffannoo irratti hundaa'uudhaan kan raawwatamte ta'uudhaan gabaafame. Haleellaan diroonii dhiyeenya kana raawwatamte irratti xiyyeeffatamuu isaas kan agarsiisa hoggaa ta'u hoogganaan biiroo barnoota naannoo Tigraay Dr. Kiroos Guush manni barumsaa kun barattoota hedduudhaaf tajaajila kennaa akka ture ibsuudhaan gocha kana balaaleffachuudhaan hawaasni addunyaatii fi qaamoleen dhimmi ilaallatu haala jiru akka balaaleffatanii fi hordoffii akka taasisanis yaamicha dhiyeessee jiraachuun ibsame. Biyya Ameerikaadhaa bobbaa loltoota Awurooppaa keessatti bobbaafaman irratti gamaagamnii fi sakatta'insi akka taasifamu ajaja dabarsuun dhaga'ame. Ministeerri raayyaa ittisa biyya Ameerikaa karoora waraanaa Awurooppaa keessatti hir'isuu fi ardii kana caalatti hirkattummaan akka qabaattu gochuudhaaf karoorfattiin gamaagama waraanaa jalqabuun dhaga'ame. Yoo xiqqaate filannoowwan adda addaa afur bobbaa fi gurmaa'insa humnoota Ameerikaa Awurooppaa keessatti ministeerri ittisaa biyya Ameerikaa Pete Hegseth hanga adoolessa bara 2026tti dhiyeessuuf hojjechaa akka jiru himameeti jira. Tarkaanfiin tun qaama tattaaffii waraana addunyaa lammaffaa booda Awurooppaa keessatti gahee waraanaa Ameerikaa fi waldeensi neetoo waliin qabdu gamaagamuuf taasifamaa jiru ta'uulleen ibsame. Reuters gabaasa isaatti akka addeessetti ministeeriin ittisa biyya Ameerikaa Pentagon
biiroon gamaagama ministeeriitti isaa fedheessuun gamaagama fedheessuu keessatti yoo xiqqaate filannoowwan tarsiimoo 4 caasaa waraana Ameerikaa gara fuuldura Awurooppaatti akka qopheeffamu kan karoorfame waggaa ta'u lakkoofsa loltoota Awurooppaa hir'isuuf akka yaadames ibsameeti jira. Kana malees michoonni waadaa baasii ittisa neetoon oomisha waliigalaa biyya keessa isaanii keessa irratti dhibbantaa 5 kan dabale waggaa ta'u buufataalee waraanaa akkasumallee naannoo humna qilleensaa argachuu isaaniitiif imaammata Ameerikaa waliin tumsa qaban irratti yeroo ammaan tana taarifni kaa'amee jiraachuun ibsame. USA'n hanga jimmata kanatti gaafilee michoota hundaaf xumuruuf akka dhiyeessite waggaa ta'u kanaanis daballee taarifaatiin hunda isaanii beeksifte. Galmi gamaagama kana Awurooppaan ifiin akka ifin itti himnee fi diinagdee laamsheessuun akkasumallee humna waraanaa xiqqeessuuf dandeettii isaanii gara Ameerikaa irratti akka hirkatan taasisuudhaaf kan karoorfame ta'uun dhaga'ame. Pirezidaantiin biyya Raashiyaa Vladimir Putin haleellaa niwukilaraa Yuukireen irratti banuudhaaf qophii xumuree jiraachuun dhaga'ame. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin marii nagaa Yuukireen waliin taasifamu sadarkaa dadhabsiisa irra gahee jechuudhaan waraana kana ammeessuu fi tarii meeshaa niwukilaraa tooftaa fayyadamuuf qophaa jiraachuu gabaasni haarawaa Bloomberg irraa ba'e mul'ise. Akka gabaasa maddoota Kremlinitti dhiyootaan waabeeffachuun ibsametti haleellaan Raashiyaan yeroo ammaan tana misaayila baalaastikii guddaa Yuukireen irratti banuuf akka jirtuu fi magaalota gurguddoo biroo irratti raawwachuuf haal duree hunda xumurtee jiraachuun dhaga'ame. Mariin nagaa guutumaan guutuutti fashalaa'ee jiraachuun kan ibsame waggaa ta'u qoqqobbii dinagdee biyyoota dhiyaatiif haleellaa diroonii Yuukireen warshaalee boba'aa Raashiyaa irratti raawwataniin Putin hawwii waraana isaanii irraa duubatti kan hin deebinee fi deebii gahaa kennuudhaaf tarkaanfii nan fudhaa jechuudhaan dhaadachuun dhaga'ame. Tarkaanfii waraanaa cimaan tun yoo hin milkoofne meeshaa niwukilaraa tooftaadhaan fayyadamee Yuukireen dha'uu akka danda'u Putin beeksise. Tarkaanfiiwwan waraanaa yookaan mallattoon sochii Raashiyaa haleellaa niwukilaraa irratti dammaqinaan qophaa'aa akka jirtu kan agarsiisu waggaa ta'u xiinxaltoonni nageenya akka jaanitti Raashiyaan ammallee meeshaa niwukilaraa fayyadamuu hinaaf yeroo ammaan tana wallabdeen Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti jiru itti fufuudhaan Raashiyaan haleellaa niwukilaraa kan fudhatu waggaa ta'e biyyoonni akka Yuunaayitid Kingdom meeshaa waraanaatiin Yuukireen deeggaraa jiran meeshaalee diroonii fi misaa'iloota biroo Yuukireeniif akka kennanis dhaga'ame. Gama biraatiin ammoo Raashiyaan Yuukireen akeekkachiiftee jiraachuun dhaga'ame. Yuunaayitid Kingdom yeroo ammaan tana Yuukireen deeggaruudhaan Yuukireen keessaa Raashiyaadhaa kan jirtu waggaa ta'u ministiriin ittisa biyya Raashiyaadhaa yeroo ammaan tana Yuunaayitid Kingdom walitti bu'iinsa naannawa keessaa Yuunaayitid Kingdom harka qabdi jechuudhaan doorsaa turuun ni yaadatama. Qoqqobbii dinagdee Ameerikaan irraan irra keessuu fi doorsifni ammaa Ameerikaan irraan taasisaa jirtu fudhatama hin qabu jechuudhaan Chaayinaan guyyaa lama dura balaaleffachuu hordofte. Guyyaa irraa Iraan ammoo Chaayinaa galateeffachuu fi hariiroon Chaayinaa fi Iraan ammas kan itti fufu ta'uu beeksifte. Biyyi Chaayinaa gura dinagdee fi doorsa Ameerikaan Iraan irratti oofaa jirtu balaaleffachuunis Iraanis Chaayinaan galata qabdi jechuudhaan dubbatan. Afuyaa'iin paarlaamaa biyya Iraan Mohammad Bagar Galiibaafaa ibsa kanneen walta'iinsi tarsiimoo Chaayinaa fi Iraan jidduu jiru hayyama qaama tokkotu kan hin barbaanne jechuudhaan michummaan Chaayinaa waliin qaban daran ammas kan itti fufu ta'uu beeksise. Yaadni Galiibaaf kun erga Chaayinaan qoqqobbii Ameerikaan irraan itti keesse fudhatama kan hin qabne jechuudhaan balaaleffatteen booda kan dubbatame waggaa ta'u afuyaa'iin kun akka jeetti Ameerikaan qoqqobbii seeraanadhaa Iraan irratti kaa'ullee dubbateeti jira. Chaayinaa fi Iraan walta'iinsa tarsiimoo bal'aa wal kabajuu fi wal fayyaduu irratti hundaa'e kan qaban ta'uu ibsuudhaan sirna addunyaa waloo ijaaruuf waliin kan hojjetan ta'ullee dubbate. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduu jiroo kanaaf qabnu kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.